Yesuus dhugaa rabbii irra jechuudha. Akka carraa ta'e akkuma nirrii barraa ka'eenin bilbila koo banee YouTube irra seenee naan jedhu ijoolleen numti kenna kanarratti hojjetan arge jechuudha. Hiriyoon numti kan kooyi maal jedhee dhaggeeffadhe. Achiin akkana deebi'ee achiin TikTok keessa gaaf seenee jedhu TikTokiin akka jirutti afaan Arabaatiin waa'ee intalitti haasa'an jechuudha. Daa'ima xiqqashuu fuutee maashiniin keessa kan jedhan. Dhugaa waaqa akkam namni akkamti cikkaanee akkanaa maal abboo maali cikkaaneen akkanaa dhugaa rabbi agabee yoo namaan lolanii dhugaa waaqni kan na arguudha miti mana kana keessatti yaa rabbi yoo muuman guyyaa kiyya fixadheetii ba'aa isammaa kana surmaayyuu jechuudha dhugaa rabbi jechuudha yeroon itti maakiroo sakandii gidi taa'ee raawwadhe nyaata yoon argadheeyyuu jechuudha yoo nyaata argadheeyyuu sa'aatiin itti nyaadhuun qabu jechuudha dhugaa rabbiin kan na arguudha. Sa'aatiin itti nyaata nyaadhuun qabu. Kin maalifiini tokkoffaa waan biyyaa bahaniif of beeku. Lammaffaa ammoo jireenya kan keetiifis akkasuma warreen fakkaatti akka kan keetiifis yaaduu jechuudha. Siif hin taane yoo ta'e immoo sitti hammaate akka malee sitti hammaate yoo ta'e immoo kanas baay'ee qayyarachuu hin dandeessa bakka bira. Bakka bira baatee qayyarachuu hin dandeessa. Kanaaf waan baay'ee nama jibbisiisu waan baay'ee takka namatti dhaga'amu dhugaa rabbi daa'ima duudaa daa'ima ganaa ol guddatu jiru isayyuu haala kanaan maashinii uffata miiccu keessa maali abboo maali cikkaaniin akkanaa maalaadhoo maali dhugaa rabbi amma ba'e yoon ittiin wallole daa'imti maal lagoote gizee tokkos waa'ee kana oduun dhagaa naa sana biyyan jiraanatti fakkaata eelee biddeenaa irratti moo wanti irratti kan godhantu jira hatta biyya keenya keessa siin jira waan akkana garuu sammuudhuma maaltu daa'ima irratti namaa cakkana dhugaa rabbi sammuu maaltu namaaf cakkana Yesuus dhugaa waaqa hedduu takka nama jibbisiisa malee naa mee maal jechaa jiranii nageeffannaa qaa isaan irraa miidiyaa ijoollee تقوم بوضع طفل رضيع داخل الغسالة بنية إنها تخلص منه في الكويت. هاي الجريمة طبعا هزت مش بس المجتمع الكويتي بالكويت. أنا لما قرأت عنها مصدومة. أكيد يعني مراتو الأملي نمني سموك أبو أكمتي ماشينا أفتا ميجو كيسا دائما أراسي أكمتي فوديكا أقفئ جتشور أقفئ أسريجي فانا يوللتي maal meeqa tu kan ulee fudhatee rukututu jira dhugaa waaqayyo meeqa kan ulee fuudhee rukututu jira sarratanya jechuudha kanaaf iyyuu tokkoffaa immoo kan of kabachiisu wantoota kanaati irratti kan of kabachiisu qabu ishii dursa majammara ijoolleen sarratanya biyya namaa karaa biyya namaatti dhufnu kun jechuudha jalqaba yeroo gara mana asarrii keenya sana deemnu jala fiigna jennee akkas jira miti jala kan fiignutu jira jechuudha sanaan booda wati jala fiigdee jettee maal jettee akka dura dhuftee jala fiigdee achi dhaqi as ta'e kana ta'e innaa isaasiin jedhan bakka isaasiin jedhan hundumatti jala ushururru jetta taanaan kan keessii dhumatteetti jechuudha garuu immoo haala hojiititti keessattuu jechuudha fakkeenyaaf amma biyya nan keessa jiru kanatti dhalataan biyya kanaa jechuudha warreen dhalatoonni biyya kanaa yoo kan biyya biraarraa dhufanii as keessatti qubatan ta'e malee dhalataan biyya kanaa baay'ee gadhoota gadheedha jechuudha siif yaadan aga amma fe'e yoo ati hojjette amma fe'e yoo ati waan fedhe goote itti fakkaatee mul'atu jechuudha siif yaadan garuu warri gara biyyaarraa dhufanii gaariidha warri as keessa biyya nan jiru kana keessatti jiraatan jechuudha maatiin ani bira jiru kuni dhalataa biyya kanaati haa ta'u malee hojiidhaan siyaamiidhanii malee afaan darbaa sitti hin dubbatan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha guyyaa gaafa takka afaan darbaa walitti hin dubbannu jechuudha yoo isiin natti dubbatte ani jalaa gara manaatti ol deebi'a uma isiin dubbatte yoo jedhan fakkeenyaaf amma jechuma wayii waa hojjedhoo naan jetteeyyuu sagalee dheeraa isiin natti baaste ani jalaan ol deebi'an dhaggeeffadhuuf yeroo sana malgooti taragaaggaatee dhuftee hoo nama biraatti illee aartee jiraate taragaaggaatee dhuftee deebitee barsiisii bara akkana siin jechuu kan kooti. Halas bas aganuma jechuudha. So
tokkoffaa immoo mana namaa jirra haati keenya abbaa keenya bira hin jirru haati keenya abbaan keenya nu bira hin jirtu kana barree dhufne gaafa biyyaa baanii dhufnu kanaaf iyyuu obsa qabaachuudha kan nu barbaachisu obsa qabaachuudha jechuudha na daa'ima duudarratti immoo iyyuu daa'ima duudarratti maaliif daa'ima haraasii kana mitiiti jabduudhuma maaf hin taane daa'ima faana wanti walitti nama fiduuf hin jiru jara faana walitti taanaan jaruma faana fixachuudha siif hin ta'u taanaan si haa gaggeessanii deemee biraa obboleetti malee daa'ima irratti please dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha daa'ima irratti waan hin taane yaadina isinis maaltu akkasin eeggatu beekaa daa'imti kun yoo wanna takka taate daa'imti kun egaa waamayyuu hin ta'in daa'imti kun hime inshaallah qaqqabaniiyyuu daa'ima sana achi keessaa baasan inshaallah jechuudha yeroo manni kun lubbuun isaa darbeedha akka jedhanitti qaqqabaniiyyuu daa'ima sana waan sana keessaa baasan silaa waan irratti yaadame sana yaa oolchani jechuudha garuu hanqinni tokko itti godhamuun hin hafu daa'ima sanatti sababa eenyuti sababa keetiin ati yoo maal taata gaafa sana ati yoo maal taata kanaaf iyyuu jechuudha please daa'ima irratti waan hin taane yaadina isiniif hin ta'u yoo ta'e mana jijjiirradhaa in ta'a yoo ta'e immoo yoo lakkii waan biyyaa ba'eef hin beeka karoora koo sanan kaayyoo koo sanan galmaan gaadha yoo jette mataa gadi qabadhuuti hojjedhu hanga kaayyoo kee sana bira gahattutti hanga karoora kee bira gahattutti waan biyyaa baateef akka guutattutti mataa gadi qabadhu hojjedhu jecha isaaniitiif maaliif bakka kennina isaan waan barbaadan haa jedhani waan barbaadan jedhu silumayyuu kanaaf iyyuu daa'ima irratti tarkaanfii akkanaa fudhachuun baay'ee takka waan nama gaddisiisu baay'ee takka waan nama jibbisiisu dhugaa dubbachuudha kanaaf iyyuu kabajamtoota hordoftoota koo haasa'umaan isin qabinatti fakkaata nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdu an nagaan qaba galata rabbii egaa baay'ee takka dhugaa rabbii emotion ta'eetiin hin dhufe nan bakka asii achi deemee nan dhaggeeffadhee jedhu hedduu takka nama gaddisiisa kuni maaliifini nama biyya kootii miti jechuu osoo hin taane kuni daa'imti akkamitti akka taatee fi akkasuma immoo sarratanyoota warra kaaniif fakkeenyaaf maaltu nu eeggataa jira sarratanyaan akkana gooti jedhama sarratanyaan akkana jedhama amantaa dhabama jechuudha amantaa dhabama nun amanan bakka kamittiyyuu nun amanan jechuudha kanaaf iyyuu wantoonni akkanaa gaafa raawwatamu amanamummaa dhabda hin amanamtu atillee ni shakkamta jechuudha jara sana waliin kanaaf iyyuu rabbiin qalbii isaanitti deebisu warra akkana ta'e kanaaf iyyuu namoonni akka carraallee ta'e maatii kee wajjin jiraataaf faana walitti bu'iinsa qabdan daa'ima irratti tarkaanfii fudhatina nama kamirrattu daa'ima miti nama jabaa irratti iyyuu tarkaanfii akkanaa fudhatina tarkaanfii gadhee jechuudha waa'ee ajjechaa waa'ee maalii kana hin fudhatina isiniif ta'a yoo ta'e obsaati jiraadha isiniin ta'u yoo ta'e immoo mana qayyaradha bakka kanumadha wanti biraa wanti dhufu hin jiru jechuudha soo kanaaf iyyuu sagalee isinitti dheeressu dhugaa hedduuta kanatti dhaga'ame waan kana xiqqoo irraa dubbachuudhaaf dhufe jechuudha waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma namoonni harana kan carratee kana chaanaala kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a akkasumas subscribe gootanii warra jirtan like share gochuudhaan nu jajjabeessa kan hunda waan gootaniif galatooma hanga waan biraa qabadhee dhufutti nagaadhaan naa tura.